guddaadha na gargaaruuf dhufe maqaa isaa sun waameen ani yoomin raafe Mikaa'el jennaan jireenyi koo ife Mikaa'el jennaan jireenyi koo ife naannoo koo dhaabdeetta utubaa ifaa kee dukkanni addunyaa akkamiin na daanke Mikaa'el egaa koo kottumee garaa koo siinarra darbu xoofoon dhiphinaa koo surraan isaa guddaadha na gargaaruuf dhufe maqaa isaa sun waameen ani yoomin raafe Mikaa'el jennaan jireenyi koo ife Mikaa'el jennaan jireenyi koo ife Xalayyaa badiisaa kan bayraanini situu jijjiiree fi si waliin deemnaani arras kan si waamu at wajjin jirta Xalayyaa badiisaa jireenya jijjiirta surraan isaa guddaadha na gargaaruuf dhufe maqaa isaa sun waameen ani yoomin raafe Mikaa'el jennaan jireenyi koo ife Mikaa'el jennaan jireenyi koo ife Gaggeessaa kan turte saboota Israa'eli arrasoo sin waama kottu Mikaa'eli albee kee qabaadhu cina koo dhaabadhu humna Saatnaa'eliin ati narraa ifadhu surraan isaa guddaadha na gargaaruuf dhufe maqaa isaa sun waameen ani yoomin raafe Mikaa'el jennaan jireenyi koo ife Mikaa'el jennaan jireenyi koo ife naannoo koo dhaabdeetta utubaa ifaa kee dukkanni addunyaa akkamiin na daanke Mikaa'el egaa koo kottumee garaa koo siinarra darbu xoofoon dhiphinaa koo surraan isaa guddaadha na gargaaruuf dhufe maqaa isaa sun waameen ani yoomin raafe Mikaa'el jennaan jireenyi koo ife Mikaa'el jennaan jireenyi koo ife surraan isaa guddaadha na gargaaruuf dhufe maqaa isaa sun waameen ani yoomin raafe Mikaa'el jennaan jireenyi koo ife Mikaa'el jennaan